kabajamoo dhaggeeffattoota keenya amma gara oduu gaggabaaboo sa'aatii kana filannetti isin dabarsina. Hambaalee Oromoo misoomsuun dhalootaaf dabarsuu fi aartii Oromoo guddisuuf hojjetamaa jira jedhame. Giddugalli aadaa Oromoo amaataroota aartii 151 baatii 3 leenjisaa ture eebbisiise. Giddugalichi bakka hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi keessummoonni garaagaraa argamanitti guyyaa kaleessa mata duree aartiidhaan seenessaa qeenxee gara seenessa walootti ni jijjiirraa jiruun eebbisiiseera. Dargaggoonni dandeettii aartii uumamaan qaban gabbifachuun qaawwa gama aartiin jiru furuun aartii Oromoo guddatee sadarkaa addunyaatti akka beekamu taasisuuf hojjetamaa jiraachuun Daarektarri olaantuun giddugala aadaa Oromoo aadde Makiyaa Jamaal ibsani. Giddugalli aadaa Oromoo hambaalee uummatichaa bakka tokkotti walitti fiduun kunuunsuun dhaloota eenyummaa isaa beekee ittiin boonu oomishuuf hojjechaa jiraachuu eerani. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa seenaa fi aartiin Oromoo yeroo waliin tarkaanfachuun guddina dinagdee hawaasichaaf akka oolu xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiraachuu hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud himani. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbiruu gama isaaniitiin industirii aartii fi aadaa Oromoo cimsuuf hojii hojjetamaa tureen bu'aan gaariin argamaa jiraachuu ibsani. Jijjiiramaa asitti aartii fayyadamuun seenessaa dogoggoraa uummata Oromoo irratti seeneffamaa ture hanga tokko sirreessuun danda'amu ragaan kallachaa Oromiyaa irraa argame kan inni mul'isu. Saudi Arabiyaatti lammiilee rakkoo hamaa keessatti argaman marsaa sadiin hojii gara biyyaatti deebisuu gaggeeffameen guyyaa kaleessaa irraa eegalee lammiileen 1192 Saudi Arabiyaa gara biyyaatti deebi'ani. Deebitoota keessaa 178 dhiirota yoo ta'an 89 dubartootaa fi guddattoota umurii 18 gadi 5 fi daa'imman 20 ta'uun ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame kan inni mul'isu. Eebla 4 bara 2016 irraa eegalee guyyoota 3 walitti fufinsaan hojii lammiilee gara biyyaatti deebisuu gaggeeffameen lammiileen 3,000 ol deebifamuunis ibsameera. Baatiiwwan salgan darban birrii biliyoonni 10 ol maddoota galii adda addaa irraa argame suphaan daandii geggeeffamu bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa beeksise. Maallaqa maddoota garaagaraa irraa walitti qabameen hojiin suphaa daandii idilee fi idileen alaa geggeeffamuun simameera. Daandiiwwan akka hin miidhamne hojiin suphaa yeroo isaa eeggatee raawwachuun kan itti fufu ta'uu ragaan bulchiinsicha irraa argame kan inni mul'isu. Komishinii marii biyyaalessaaf deeggarsi konkolaattota 12 taasifame. Komishiniin marii biyyaalessaa adeemsa marii biyyaalessaa gaggeessaa jiru tumsuuf mootummaan Jaappaan deeggarsa konkolaattota 12 arjoomeera. Marii biyyaalessaa hunda hammataa fi hirmaachisaa gaggeessuuf karoora qabame milkeessuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu hedduu waliin hojjechaa jiraachuu komishinichi beeksiseera. Ayyaana Idee Shawaalaa bifa ho'aan kabajuuf qophiin xumuramuu biiroon aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii beeksise. Naannichatti qophiin kabaja Iidal Shawaaliitiif godhamaa ture xumuramuu hoogganaan biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Tawaleedaa Abdooshimani. Ayyaana Iidni Shawaalaa mata duree tokkummaa sabdaneessummaa keenyaa fi guddina turizimii keenyaaf jedhuunis ni kabajama. Ayyaanni bara kana guyyaa ayyaanichi UNESCOon galmaa'etti aanee kan kabajamu ta'uu ibsuun kunis adda kan isaa taasisuudhaas jedhameera. Kabajni ayyaanichaa qabiyyee aadaa isaa eegee bifa tokkummaa sabdaneessummaa cimsuun sabaa fi sablammoota garaagaraa waliin kan kabajamu ta'uunis eerameera. Ayyaanni kun feestivaala aadaa simpiyooziyemii marii waraqaa qorannoo fi agarsiisa daandii irratti kan kabajamu ta'as jedhame. Kana malees namootni kabaja ayyaanichaa UNESCOon akka galmaa'u taasisaniif sagantaan beekamtii kennuu kan gaggeeffamu ta'uu ragaan biiroo kominikeeshinii naannoo Hararii irraa argame ni mul'isa. Itiyoo Teleekoom gama appilikeeshinii Teleebir Injeet jedhamu tajaajila jalqabsiisuu beeksise. Appilikeeshinichi kaffaltii intarneetii malee maamiltoonni odeeffannoo akka wal jijjiiran maallaqa daddabarsan kaffaltii raawwatanii fi tajaajiloota biroo akka argatan kan dandeessisuudhaas jedhameera. Hojii raawwachiistuun dhaabbatichaa Firee Taamiruun akka himanitti appilikeeshiniin Teleebir Injeet jireenya lammiilee kan salphisuu fi Itiyoo Teleekoom karoora dijitaala Itoophiyaa dhugoomsuuf imala taasifamuu galmaan ga'uuf kan si'eessu ta'uu himani. Teleebir Injeet akkuma miidiyaalee hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruu viidiyoo fi sagalee waliif erguuf kan gargaaru ta'uunis ibsameera.
Yaa'iin dhaabbilee amantaa idil addunyaa lammaffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Yaa'icha irratti abbootiin amantaa biyyoota garaa garaa irraa dhufan hawaasni dippiloomaasii fi qorattoonni damichaa hirmaachaa jiru jedhame. Yaa'ii qopheessummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu kanarratti biyyoonni 37 hirmaachaa jiru. Yaa'ichi guyyaa kaleessaa fi guyyaa har'aas ni gaggeeffama jedhamee eegama. Nageenyaa fi misooma mirkaneessuu kabaja mirga namoomaa eegumsa naannoo haasawaa jibbisaa ittisuu fi dhimmoota biroo sadarkaa ardii fi addunyaatti mul'atan haala hambisuun danda'amu irratti xiyyeeffachuun gaggeeffamaa jiraachuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaatti baranaa qamadiin lafa heektaara 15,000 irratti jallisii misoomee walitti qabamaa jira jedhame. Qonnaan bultoonni hojii kanarratti hirmaatanis kanaan duraan gabaadhaa bitaa turan amma of bira darbuun gabaaf dhiyeessuun dinagdee keenya cimsachuu eegalleerra jedhu. Kutaa magaalichaatti lafti kanaan duraan maxxanaan qabamee qisaasamaa ture hojii addaa mootummaan eegaleen jallisiidhaan qamadiin irratti misoomee dhiyeessii midhaan nyaataa dabalaa jiraachuu bulchaan kutaa magaalichaa obbo Maammoo Gama himaniiru. Oduu alaa keessaa immoo Israa'el haleellaa Iraaniif deebii kennitu addunyaan hawwiidhaan eegaa jira jedhame. Israa'el ammoo yeroo sirriidha jettutti Iraan akka haleeltutu himte. Dhimmuma kanarratti kaabineen waraanaa Israa'el mari'ataa jiras jedhameera. Michuu Israa'el jabduu kan taate Ameerikaan ammoo tarkaanfii haaloo ba'uu Israa'el nan fudhadha jettu keessatti hin hirmaadhu jetteetti. Aangawoonni Iraan ammoo Israa'el tarkaanfii haaloo ba'uutti deemti taanaan haleellaa kanarraa cimaatu ishee eeggata jechuun dhaadatteetti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun gaggabaaboo simbiraan geenye isaan kana fakkaatu turanii amma immoo gara balbaloo midhaan qabanneetti sin ceesisna. Balbaloomin keenyaan giddugalli aadaa Oromoo amaataroota aartii marsaa salgaffaaf leenjisaa ture eebbise. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud guddinni aartii hawaasaa murteessaa ta'uu himanii dargaggoonnis aartii guddisuu keessatti gahee isaanii baachuu qabu jechuudhaan dhaamanii jiru. Dhimma kanaaf Feenet Girmaa akka nutti nu biraan geessi. Giddugala aadaa Oromootti hojiilee aartiin leenji'aa kan turan amaataroonni aartii marsaa saglaffaan dargaggoota 150 ta'an gosoota aartii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa kan turan eebbifamanii jiru. Sagantaan eebba kanaas dhaadannoo dhaloota ogummaa aartiin misoome arguun kaayyoo keenya kan jedhuun kan geggeeffame yoo ta'u saganticha irratti abbootii gadaa, haadholii siinqee fi aangawoonni mootummaa sadarkaa garaagaraa irratti argaman irratti hirmaatanii jiru. Hooggantuun giddugala aadaa Oromoo addee Makkiyaa Jamaal akka jedhanitti leenjiin akkasii osoo walirraa hin citiin kennamuunsaa ogummaa aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhan. Leenjiin akkasii kun osoo walirraa hin citiin sadarkaa godinaalee fi bulchiinsa magaalaatti gadi bu'ee kennamu ogeessota hojii aartii baay'inaa fi qulqullinaan horachuun ogummaa kana guddisuun aadaa seenaa fi hambaan keenya guddatee maalummaa fi eenyummaa keenya akka mul'atuuf hojii hojjetamu keessatti shoora olaanaa kan taphatudha. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Jamiilaa Simbirruu akka jedhanitti leenjistoonni aartii aadaa uummata Oromoo bifa leenjiitiin dargaggoota yeroo leenjisan xiyyeeffannaadhaan ta'uu akka qabu dhaamu. Leenjistoonni keenya gama tokkoon gaaffii uummata Oromoo rakkoolee aartii aadaa uummata Oromoo keessatti jiru beekumsaan simsanii hojiitti gama biraatiin akka carraa hojii guddaa tokkootti damee carraa hojii keessaa isa tokko damee kan qabatan damee turizimiitiif aadaatiin carraa hojii uumuunis akka damee tokko guddaa tokko kan qabatame waan ta'eef kana beekamee dargaggoonni guyyaa har'aa eebbaaf dhaqqabdanis kan kana dura beeksi'anii hojii keessa jiranis haala kanaan cimanii deemuun hin barbaachisa. Saganticha irratti haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud akka jedhanitti hawaasa tokkoof aartiin murteessaadha. Aartiin yeroo faana deemuu kan qabu ta'uu dubbachuun dargaggoonni hojii aartii irratti bobba'an immoo kana keessaa qooda olaanaa qabaachuu kaasu. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma hundi keenya beeknu eegaa hundaa'ee kaasee xiyyeeffannaa guddaa itti kennee hojii hojjetaa jiru keessaa tokko
aadaa seenaa afaanii fi aartii Oromoo kan ture cimsuudhaa fi ijaaruu irratti xiyyeeffatee hojjechuudha. Hawaasa tokkoof aartiin waan murteessaadha. Hawaasni kamiyyuu aartii malee hawaasni jiraatu hin jiru. Aartii kana yeroo faana akka inni tarkaanfatu gochuudhaaf immoo kan dhaloonni duraa hojjete irratti dabalataan fooyya'insa kan fiduu danda'u dargaggoota waan ta'aniif dargaggoota irratti xiyyeeffatamee hojiin hojjetamaa jiru kun baay'ee kan nama jajjabeessu waan ta'eef giddugalli aadaa kun hojii jalqabe kana bal'inaan akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa gama hundaan deeggarsa kan godhuuf ta'uu isaa carraa kanaan ibsuun barbaada. Leenjistoonni fi leenjitoonni marsaa saglaffaa baranaas leenjii kanarraa waan guddaa buufachuu isaanii dubbatu. Waa barachuudhaaf xiyyeeffatee dhufuu qaba. Waa hin argadhee dhufuu qaba. Giddugalli kunis immoo akkuma jalqabe beekamtii isaa kan cimina isaa kan akkatti leenjii ga'umsee baasuudhaaf fedhii qabaachuu qaba. Giddugalli amma itti jira waan ta'eef kanumaan itti fufuu qaban jedha. Keessummoonni saganticha irratti argaman hojiilee faayaan aartii waldaa faayaan aartiitiin qophaa'e fakkiiwwan garaagaraa daawwatanii jiru. Kan dhaggeeffachaa jirtan OBN FM Finfinnee 92.3 oduuf odeeffannoo waamara keenya sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaatti dhimmoota garaagaraa qabate kan isin biraan ga'u ammallee itti fufneeti kan nuti jirru zooniin dinagdee addaa gadaa koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indastirii waliin muuxannoo wal jijjiire. Koorporeeshiniin paarkii indastiriiwwanitti naannawaa daldala bilisaa dirree dhawaa misoomsuu fi bulchuun waggoottan darbanitti beekumsaa fi muuxannoo bal'aa horachuun fuulduratti hojiirra oolaa jedhamee kan eegamu zoonii dinagdee addaa gadaa bu'aa qabeessaa taasisuuf kan karoorfame ta'uunis ibsameera. Hojii raawwachiisaan olaanaa koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indastirii obbo Akililuu Taaddasaan dhaabbatichi waggoottan darbanitti aadaa indastiriyaalaayzeeshinii horatee beekumsii fi muuxannoon qabu zoonii dinagdee addaa gadaa bu'uura cimaa ta'uu dubbatanii dhimmoota qindoominaan hojjechuun danda'amu irrattis ibsa kennuun ragaan koorporeeshinicharraa argame kan inni mul'isu. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID deeggarsa doolaraa miliyoona 60 Itoophiyaaf arjoome. Deeggarsi kunis sagantaa dandamannaa Feed the Future Ethiopia Highland jedhamu kan dhaabbatichaan gaggeeffamuun hojiirra oola jedhameera. Deeggarsichi sagantaa seeftineetiin jiraattota 120 ta'aniif walitti hidhaminsa gabaa fi faayinaansii uumuun jireenya isaanii akka fooyyeffatan kan taasisu ta'uunis ibsameera. Sagantaan kunis waggoottan 5 dhufan naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay fi Kibbaa fi giddu galeessa Itoophiyaatti kan hojiirra oolu ta'uu ragaan embaasii Ameerikaarraa argame kan inni mul'isu. Dhimma bal'inaan isin biraan geenyu kan birootti yoo isin ceesinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biiroon fayyaa Oromiyaa erga hojiitti galee tajaajila hawwisaa fayyaa yeroodhaa gara yerootti babal'isaa jiraachuun himameera. Dhimma kana xinxala isaatiin kan nu biraan ga'u Asfaa'uu Lammaa akkaataa nutti nu biraan ga'a. Biiroon fayyaa Oromiyaa bara 1985 sadaasa keessa hundaa'ee ture. Waggoottan kunneen keessatti hojiiwwan hedduu hojjetamaniiru. Sister Saadaa Ahmed Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaatti Daayireektara Barnoota Fayyaatii fi Quunnamteeti. Dhaabbilee fayyaa keenya kan qabnu hospitaalota duraan qabnu keessa irra caalaan isaanii kan dulloomee kan ture kan qabnu lakkoofsi isaa muraasa ammaan tana hospitaala keenya 115 geenyee jira. Hospitaala 21 irraa jalqabnee jechaadha. Buufataalee fayyaa isa kun fudhannu taate gaafa bara 2085 buufataalee fayyaa 57 qabaachuu turre ammaan tana 1421 geenyee jira. Uummanni bal'inaan dachee Oromiyaa irra jiraatu tajaajila fayyaa bakka itti argatu cinaatti beekumsa waliigalaa odeeffannoo sirna fayyaatii fi muuxannoo qooddate irraa dhimma fayyaa ofii fi maatii isaaf dursa kennuu eegaleeraa jedhu Sister Saadaan. Keellawwan fayyaa keenya dur kutaa 2 kutaa 3 keessatti eksteenshinii fayyaa takkaa fi lamaan tajaajilaa jiran hawaasni hirmaannaa isaan cimsuudhaan keellaa fayyaa isa ol guddate kana yookaanis second generation kan jennu kana ogeessa guutuudhaan kan hawaasa tajaajiluu danda'u sadarkaa saniin babal'isaa jirra jechaadha. Kana jechuun maali? Hawaasni dhimma fayyaa isaa dhimma kiyyaa yoon fayyaa qabaadheen oomishadhaa yoon fayyaa qabaadheen bobbahee galaa kan jiru sanarraa ka'uudhaan fayyaa irratti hojii babal'aa hirmaannaa hawaasaatiin hojjetamaa jira jechaadha. Hojii wabii fayyaa karaa inshuraansii fayyaatiin tifkachuu bu'aa olaanaa buuseeraa jedhu Sister Saadaan. Lammiin lama nama bulchaa jira Oromoo. Warri qabu warri hin qabneef bita. Namni ollaasaa habitachuu hin dandeenyeef bita. Aadaa gaariidha qabna nuti Oromoon. Saniin alatti immaas
kan hafe mas mootummaa bitaa fi jira. Wanni isaan qusatan maallaqa xiqqaadha. Kanaan dura maallaqa qarshii 500 guunni qusachaa turanii tajaajila isaanii hoggaa laallu hangana qarshii 700,900 nama baasiin itti bahee tajaajilamee jira jecha. Karoora xiiqii qabameen wiirtuuwwan yaalaa dhukkuba kaansarii fi sammuu ijaaramaa jiru. Tajaajila idilee fayyaa kennamuun teekinooloojiin deeggaruun illee hawaasni tajaajila fayyaa fooyya'aa akka argatu taasisaa jiraachuu Sister Sa'aadaan himaniiru. Kanaan dura X-ray tokko hoggaa kaafnu anolik X-roodha. Filmiin sun deqamee maal jee process ta'ee yeroo fudhataasi haala saniin deemamaa ture. Amma immoo MRI fi CT scanidha. Abbaan fedhe bu'aasaa filashiin fudhata. Haala saniin itti deemamee fedhe CD'n fudhata. Teknooloojiidhaan fayyadamne asitti hoggaa inni MRI san kee battaluma teknooloojiidhaan haakima san bira ga'a. Haalli teknooloojiin itti fayyadamaa jirrus ammayyeessaa dhufaa jirra gaariidha jecha. Hojiin lubbuu baraaruu milkaa'ina argateeraa jedhu Sister Sa'aadaan. Haati takkalleen sababa ulfaa fi da'umsaatiin duu hin qabdu kan jiru inishetiivii addaatiin hojiin bal'aan hojjetameen haadholeen baay'een amma 71 dhaabbilee fayyaatti dahaa jiran. Haa ta'u malee 29 kun ammallee mana dahaa jira. Kanammoo seektara keenya qofaan osoo hin ta'in hubannoo hawaasaa cimsinee miidhaa inni maatii irrattii fi biyya irrattis fiduu danda'u hubannee hundi kanarratti walii wajjin hojjechuudha qabna. Hojiin bal'aan irratti hojjetamaa jira jecha. Akka ragaan tajaajila fayyaa agarsiisutti hanga bara 1995tti namoonni mana yaalaa dhaquun tajaajila argatan waggaatti toora miiliyoona 3ti. Hojii hubannoo uumuutiin hawaasni dammaqee har'a kana mana yaalaa deemanii tajaajila argachaa kan jiran miiliyoona 58 oli. Hawaasni dhaabbanni fayyaa kun fayyaa kiyya kana eegu rabbii gaditti ogeessa fayyaati jee amanee fudhatee jira. Ogeessi fayyaa immoo ankaniin jiraadhuuf hawaasa kanaafi jee hawaasa kana antummaa uummataa gonfatee tajaajilaa jira. Kana keessatti aarsaan ogeessi fayyaa kaffalaa jirullee olaanaadha. Amanamummaa fi aantummaan uummata isaa tajaajiluuf dirqama isaa bahuus komiin kenniinsa tajaajilaa irra jiru akka furamu hojiin hedduun hojjetamaa jiraachuu Sister Sa'aadaan himaniiru. Komii dhaabbata fayyaa tokko keessatti nan tajaajillee hawaasni keenya. Ani tajaajila silaa naan malu naan kannine loogiin irra uumamee jira. Iddoo kanatti tajaajila silaa naan malu naan goone ogeessi na daddarbaa ogeessi natti wanta godhaa kan juusan komii 6955 kanarra nu kan nu danda'an. Kana qofaa miti eeruu soo qabaatan sanii haala saniin diriirsinee haallitti hawaasa keenyaaf iftoominaan hojjechaa jirru ni jira. Sunis waan takka. Hawaasni qulqullina dhuunfaatii kaasee haga naannootti akka of eegu sirna nyaata madaalamaa qabaatee sochii qaamaan akka of ijaaru qusannaan maatii baramee hiyyummaan akka irratti gochuu fi jireenyi ammayyaan hawaasa keessatti akka babal'atuuf gahee olaanaa qabaata. Sadarkaa naannoo Oromiyaatti dhaabbileen dhuunfaadhaa baay'eedha. Mana qorichaarraa jalqabdee kiliinika jiddu galeessaa, kiliinika olaanaa, ispeeshaalitii kiliinikii, hospitaalota kan jennu kanaa wajjin qabatee guddaadha. Tajaajilli hawaasaa kannaa jirus tajaajila bal'aadha. Teknooloojii ammayyaanis akkuma seektara fayyaa teknooloojii ammayyaa adda addaa galchanii hawaasa keenya tajaajilaa jira. Haa ta'u malee immoo aangoo hayyama kannootis ni qabna. Aangoo to'achuutis ni qabna. Aangoo hayyama kannineessan haquutis ni qabna. San qofaa miti bakka yakka hojjetanitti immoo seeraaf dhiyeessuu isaa hungoodha qabna. Akka imaammata fayyaatti kenniinsi tajaajila fayyaa 80 irratti 20 immoo yaalii dandamachiisuu irratti xiyyeeffata. Ittisaaf hojiin hubannoo immoo baay'ee murteessaadha. Hojiin hubannoo immoo dirqama qaama hundaati. Abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitis akkasumas barsiisonni manneen barnootaarra jiran miidiyaaleen barnootaatis hojii milkaa'ina keenyaaf isaanis harka waan keessaa qabaniif jecha galatoomaa jechuu barbaanna. Yeroo yerootti rakkoo qoratanii furmaatatti kennaa deemuu fi hojiin qindoomina hojjetamaa kan jiru ta'u biiroo gumsa fayyaa Oromiyaatti Daayireektarri barnoota fayyaatii fi quunnamtii Sister Sa'aadaa Ahmed nutti himaniiru. Gamoo ijaaruu qofaa miti, meeshaadhaan guutuu qofaa miti, dhukkubsataan tokko hoggaa dhufe, yaalamuuf hoggaa dhufe, amaluma ta'ee dhukkuba isaa san caqasaa dhufaa, fittiis aaraa dhufaa, dafanii akka geggeessan barbaada. Wanni guddaan yaaltee nama geggeessuu qofas ta'e fuula bana barbaada, simannaa gaarii barbaada. Kanaaf naamusa ogeessa keenya irrattis bal'inaan hojjechaa jirra. Deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan karaa 0111260310 akkasumas illee 0111261275 fi karaa SMS keenya 7276 yaada keessan nu biraan gaara kan isin jirtanii galatooma ulfaadhaa isiniin jennaan ammas itti fuuneeti kan nuti jirru bittaan xaa'oo biyyee bara oomishaa 2016 fi 17tti kuntaalli miliyoonii 19 ol raawwatamu ministeerri qonnaa beeksise. Ministeera qonnaatti
hojii raawwachiisaan qunnamtii uummataa obbo Kabbadaa Laaqoo bittaan xaa'oo kuntaalli miliyoonii 19 fi 400 ol raawwatamuu himani. Bittaan xaa'oo biyyee bara oomishaa 2016 fi 17 dursee raawwatamuu kan himan obbo Kabbadaan kunis xaa'oon biyyee dafee qonnaan bulaa biraa akka qaqqabuuf gahee olaanaa qaba jedhani. Kunis mootummaan qonnaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu agarsiisa jedheeru jechuudhaan gabaafameera. Sadarkaa pirezidaantii Taanaatti qindeessaan kilaasteraa baadiyyaa Oromiyaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu raawwatamaa jiruun humni gufuu misoomaa ta'ee rukutamuun hawaasni fuula isaa gara misoomaatti deeffataa jira jedhani. Gareen hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Waadaraa ganda Hiibaa hiddaa iddoo duraan mandhee abaa'oo shanee ta'ee ture amma qulqullaa'etti hawaasa waliin mari'atanii. Gandichi kanaan dura garee abaa'oo shaneen dhuunfatame kan ture yoo ta'u yeroo ammaa tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu mootummaan fudhateen qe'ee kaleessa shaneen irraa nu buqqistetti deebinee hojii misoomaa keenya hojjechaa jirra jedhani. Jiraattonni nageenya argatan tikfachuun gurmaanii hojiitti galuus dubbatanii. Buraaleen misoomaa mancaan mootummaan akka suphamuufis gaafataniiru. Sadarkaa pirezidaantii Taanaatti qindeessaan kilaastera misoomaa baadiyyaa Oromiyaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa tumsaa hawaasni osoo wareegamuu nageenya isaa mirkaneessuuf taasiseef galateeffatanii aanaa ji'oottan torba dura rakkoo hamaa keessaa ture hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu qaamolee nageenyaa fi hawaasni qindoominaan taasiseen amma sadarkaa gandaatti gadi buunee hawaasa mariisisuu dandeenya jedhani. Hawaasnis haala mijataa misooma qonnaaf qabutti sirnaan fayyadamee hiyyummaa keessaa bahuuf cimee hojjechuu akka qabu dhaamani. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsa obbo Namarraa Bulii gama isaaniitiin uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyattii walqixxummaa fi bilisummaa sarbamee gonfachuuf qabsoo taasisaa turani. Amma garuu qabsoon uummataa firii waan buuseef wanti bosonatti nama galchuu fi qawwee nama kaasisuu hin jiru jedhani. Hawaasni gurmii isaa cimsee injifannoo argate tikfachuu hojii misoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechuun kan argate irraas qusatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf cimsee hojjechuu akka qabu dhaamani. Dhimma bal'inaan isin biraan geenyu kabirootti isin ceesisnaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Dhaabbileen amantaa addunyaa irratti nageenyi waaraan akka dhufuuf sirriitti hojjechuu qabu jedhame. Yaa'iin dhaabbilee amantaa idil addunyaa lammaffaan magaalaa Finfinneetti taa'amaa jira. Dhimma kana badhaasoo Hayilee akka itti nu biraan gaha. Yaa'iin dhaabbilee amantaa idil addunyaa lammaffaan Finfinneetti mari'achaa jira. Yaa'iin kun qindoomina dhaabbilee akka Gamtaa Afrikaa, Yuurii, Interfeez Aliyaansii fi IF20 waliin ta'uudhaan kan qophaa'edha. Barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Qeesis Taagaay Taaddala gumiin dhaabbilee amantaa kun dhimmoota amantaa irratti akka biyyoolessaatti ciminaan hojjechaa jiraachuu dubbatan. Yaa'iin amantaalee kun xiyyeeffannoon isaa amantaaleen hundinuu akkuma barsiifata isaatti nageenyaa fi wal kabaja irratti ciminaan akka hojjetamu kan taasisudha. Amantaaleen hundinuu nageenyi akka dhufu hojjechuu, kabaja namoomaa, kunuunsa naannoo cimsuu fi walabummaa amantaalee akka eegamu hojjechuu qabu. Wantoota faallaa barsiifata amantiitiin ala ta'an sirrii akka hin taane hubachiisuu qabu. Amantaaleen hundinuu gochoota amantaaleen hin ajajne irratti qabsaa'aa akkaatuma barsiifata amantaaleetiin tokkummaa cimsachaa nageenya irratti hojjechuu qabus jedhan. Gumichi nageenya akka idil addunyaatti akka bu'uufis ciminaan kan hojjetu ta'uun himameera. Duudhaan gaariin waliin jireenya amantaalee Itoophiyaan qabdu yaa'ichaan addunyaadhaaf ni ibsamaas jedhan. ሀገራችን በብሔርና ብሔረሰቦች ሃይማኖቶችና እምነቶች ብዝሃነት የተገነባች Biyyi keenya Itoophiyaan biyya sabootaa fi amantaalee hedduu ta'uu ishee yaa'ii kanaan kan itti hubachiifnudha. Itoophiyaan biyya seenaa dheeraa amantaalee hedduu qabaachuun beekamtu waan taateef iddoo hawwata tuurizimii amantaalee akka taate carraa kanaan ni beeksifna. Ministeer Deetaan Ministeera Nageenyaa Dr. Keeraddiin Tazarraa abbootiin amantaa haasaa jibbiinsaa fi wantoota uummata addaan fageessan ittisa akkaatuma barsiifata amantaaleetiin duudhaalee seerota bu'uuraa barsiisuu qabu jedhan. Addunyaan rakkoo keessa jirtu keessaa akka baatuufis dhaabbileen amantaa ciminaan hojjechuu qabu jedhan. ሰላም ወሳኝ ነው። ለእናንተ መንገድ አያስፈልግም።
Nageenyi waan hundaafuu murteessaadha. Kanaaf hundumti keenya nageenya irratti ciminaan hojjechuu qabna. Keessattuu abbootiin amantaa addunyaa kanarra dhalli namaa nagayaa fi jaalalaan akka jiraatu barsiisuu qabu. Seerri gaariin kan jedhu dhalli namaa nagaa fi jaalalaan waliin jiraatuu qaba jedha. Kanaaf nutis yoo seera gaarii hojiirra oolchine addunyaa kanarra nageenya jiraachuu dandeenya jechuudha. Abbootiin amantii Islaamaa fi Kiristaanaa yaa'icha irratti hirmaatanis nageenyi akka dhufuuf ciminaan kan hojjetan ta'uu dubbatan. Xiyyeeffannaan guddaan nagaha. Kanaaf abbootiin amantaa keessattuu hooggantoonni amantaan hundinuu kaayyoon isaa nagaha labsaa, nagahatti yaamaa, nagaha barsiisa. Haa ta'u gara garatti barsiisuun keenya akka jirutti tahee walitti illee makamnee afaan tokkoon nagaa labsuun dirqama tahuu. Lammaffaa mootiyyuu nuti immoo warri abbootiin amantaa iddoo wal nu dhabsiisurraa gorree iddoo tokko nu godhatu baay'ata wanta ta'eef iddoo tokko nu godhu san irratti hundi keenya tokko taanee humna tokko taanee wal ijaarree afaan tokkoon nagaa labsuu. Golden Rule ka jedhu kuni macaafa keenyas macaafa qulqulluu keessatti illee hin jira. Waan namni si godhu waan ati barbaaddellee nama biraatii illee godhi. Wanna ati jibbitullee nama biraatti illee hin godhin kan jedhu san afaan faranjiitti Golden Rule jira. Kun utuba nagaati wanni kun. Marichi guyyoota lamaaf kan turu yoo ta'u abbootiin amantaa ambaasaaddoroonni hayyoonnii fi keessummoonni biyyoota 37 irraa hirmaataniiru. Deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waan nu dhaggeeffachaa jirtaniif iddoo galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Odeeffannoon keenya ammallee akkuma itti fufeetti kan inni jiru jechuudha. Wixineen labsii sirna kabaja ayyaanaa fi ayyaana uummataa waliin jireenya hawaasaaf faayidaa olaanaa akka qabu himame. Manni maree bakka bu'oota uummataatti koreewwan dhaabbii dhimmoota aadaa fi ispoortii misooma hawaasummaa fayyaa fi koreen dhaabbii haqaa fi seeraa wixinee labsii kanarratti qooda fudhattoota garaagaraa waliin mari'ate. Wixineen labsii kun faayidaa fi mirga Itoophiyaa kan kabachiisu walitti bu'iinsaa fi waliigaltee dhaabuu guyyoota ayyaana hambisuuf karoorfamee qophaa'aa jiraachuu koreewwan dhaabbii kunneen himani. Akkasumas wixineen labsichaa yeroo beekamtii seeraa qabatee waliin jireenyaa fi waliif yaaduu uummataaf faayidaa guddaa qabas jedhameera. Dhimma bal'inaan simbiraan geenyu kabirootti yoo sin ceesisnu adeemsi marii biyyaalessaa milkeessuu fi haalaa fi yeroo kaa'ameef keessatti milkaa'inaan akka xumuramuuf tumsi lammiilee cimeetti fufuu akka qabu walitti qabaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa himani. Koomishinichi hanga ammaatti naannolee Amaaraa fi Tigraay irraa kan hafe kutaalee biyyattii garaagaraa hunda keessatti hojii bakka buutota hawaasaa adda baasuu raawwachuu isaas himaniiru. Baayiluu Geetaachoo dhimma kana akka nutti nu biraan gaha. Hojiileen adeemsa mariif marabbaan rakkoolee biyyattii furuun gara badhaadhinaatti ce'uuf hojjetamaa jiraniif bu'uura kan ta'an baay'een isaanii milkaa'aa jiraachuu koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa dubbatan. Haaluma kanaanis hojiin bakka bu'oota hawaasaa adda baasuu naannolee lamarraa kan hafe xumuramuu eeran. 10 ክልሎች እየተጠናቀቁ ነው። በሚቀጥሉት 3 እና 4 ቀናት ኦሮሚያ ይጠናቀቃል። Naannolee 10 keessatti xumuraa jirra. Guyyoota 3 fi 4 hin caalle keessatti Oromiyaa keessaa ni xumurra. Kana jechuun naannolee 10 Dirdaawaa fi Finfinnee keessatti hojiin hirmaattota adda baasuuf filuu gaggeeffameera. Itti aansee ajandaa adda baasuu fi walitti qabuutu nu hafa. Tigraay keessattis itti fufiinsaan ni hojjenna. Yaadota keenya afaan qawweetiin hiikuu caalaa waltajjiitti finnee mariin akka hiikamuuf hojjechaa jirra. Kana cimsinee kan itti fufnu ta'a. Guyyoota muraasa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti xumuramuuf kan jiru ta'uu fi kun ammoo hojii isaa hedduu raawwachaa kan jiru ta'uu ammoo koomishineera ittaanaa koomishinii marii biyyaalessaa Tsaggaawwarq Geetu kan dubbatan. እስከ ዓርብ ድረስ አሁን ሻሸመኔና ጅማ ኦሮሚያ እያጠቃለል ነው። hanga jimaata dhufuutti shaashamannee fi jimmaa raawwannee hojii keenya kan Oromiyaa marsaa kanaa ni xumurra. Sana booda kan naannolee Tigraay fi Amaaraa fixuun gara marii naannolee fi biyyaalessaatti ni ceena. Kana jechuun hojii keenya 3 arfaffaa xumuruu ta'a. Ministeerri muummee Itoophiyaa fi manneen maree biyyattii lamaan murtoo gaarii murteessanii rakkoolee biyyattii mariin furuuf ejjennoo agarsiisan kan dinqisiifatan ta'uu ammoo sagantaa misoomaa mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa Itoophiyaa kan ta'an Mr. Samuel G. Baedo kan dubbatan. So we are quite excited about this opportunity that carraa argame kana haalaan ni dinqisiifanna. Ministeerri muummee manni marii bakka bu'oota uummataa fi manni marii federeeshinii carraa kana biyyattii keessatti fiduu isaanii ni dinqisiifanna. Uummattoonni dhimmoota
dhimmoota isaanii irratti akka mari'ataniif hojiileen adeemsifamaa jiran haalaan gaariidha ni jajjabeessina. Itoophiyaatti ambasaaddar Jaappaan kan ta'an Mr. Shibata Hironoris gama isaaniitiin mootummaaf uummatni Jaappaan milkaa'ina marii biyyaalessaa biyyattiin gaggeessaa jirtu hanga xumuraatti kan tumsan ta'uu dubbatan. We would like to support as much as possible. Fuula duratti tumsi keenya itti fufa. Karaa danda'ame hundaan milkaa'ina hojii marii biyyaalessaa komishinichaa cinaa ni dhaabbanna. Oduruma wal fakkaatuun komishinii marii biyyaalessaa hojii hojjetaa jiru milkeessuuf kan isa gargaaru konkolaattota 12 fi meeshaalee garaagaraa mootummaa Jaappaan irraa deeggarsaan argate. Konkolaattonni fi meeshaaleen kennaman kunis tajaajila loojistiksii komishinichaa si'eessuun milkaa'ina marii biyyaalessaaf haala kan mijeessu ta'uu komishinarri komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Araya dubbatanii baay'iloo gitaachuu ammas dabalatasaa akka ta'anitti nu biraan ga'a. Hojiileen tumsaaf deeggarsaa dhaabbilee michuuwwan biyyattii irraa komishinichaaf godhaman milkaa'ina ergamoota komishinichaa keessatti bakka guddaa kan qaban ta'uu komishineerri komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Araya sirna walakkaa fuudhinsaa konkolaattotaa kanarratti dubbatan. Ergama guddaa komishinichi qabatee hojjechaa jiru akkaataa sagantaa taa'een xumuruufis konkolaattotnii fi meeshaaleen deeggarsaan kennaman kunneen qooda guddaa qabus jedhan. We recognize that endeavors of this magnitude require significant resources. Deeggarsa baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo murteessaa kanatti argachuu keenyaaf hedduu gammanneerra. Kun ammoo hojiilee marii biyyaalessaa milkeessuuf hojjechaa jirru keessatti qooda murteessaa ta'e kan qabaatu ta'a. Furtuu konkolaattotaa kunneeniin komishinichaaf kan kennan ambaasaaddarri Jaappaan Shibata Hironorii deeggarsi kenname hojiilee uummataaf biyya toora naga qabeessatti fiduuf raawwatamu utubuuf ta'uu himanii biyyiif uummanni Jaappaan kana keessatti qooda isaanii bahachuun kan isaan gammachiisu ta'uu dubbatan. This support covered the procurement of 12 vehicles. Deeggarsi kun konkolaattota hammayyaa 12 kompiitaroota 100 fi meeshaalee sabquunnamtiif gargaaran kan hammatedha. Deeggarsi Jaappaan irraa kenname kunis hanqinoota sochii hojii komishinichaa salphisuun akka milkaa'u ni gargaaru jennee amanna. Fuula durattis tumsi keenya itti fufa. Karaa danda'ame hundaan milkaa'ina hojii marii biyyaalessaa komishinichaa cinaa ni dhaabbanna. Dhaabbatni sagantaa guddina misoomaa UNDP'n hojii komishinii marii biyyaalessaa hojjetaa jiru kan dinqisiifatu ta'uu fi fuula durattis tumsa akkanaa kan itti fufu ta'uu Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbaticha Mr. Samuel G. Baidido dubbatan. UNDP is very pleased to be associated with the Dialogue Commission. Sagantaan misoomaa mootummoota gamtoomanii hojii komishiniin marii biyyaalessaa hojjetaa jirutti ciminaan ni amana ni deeggarasi. Sababiin isaas Itoophiyaan haalaa fi sadarkaa mariin dubbii fixachuu murteessaa ta'e irratti waan argamtuufi karaa danda'ameen milkaa'ina kanaaf ni tumsina. Deeggarsichi hojii komishinichi hojjechaa jiru keessatti qooda guddaa akka qabaatu komishineerri ittaanaa komishinii biyyaalessaa Tsaggaa Walqigeetu dubbatan. We are at the last phase of our work and this will help. Hojii keenya baay'ee isaa xumuraa jirra. Deeggarsi konkolaattotaa kunis geejjiba gaarii akka qabnuu fi kutaalee biyyattii hedduu rakkoo tokko malee akka qaqqabnu nu gargaara. Marii naannolee fi biyyaalessaa keenya akka milkeeffannuuf nu utuba. Deeggarsa mootummaaf uummata Jaappaan irraa argame kana qindeessuu keessatti dhaabbatni sagantaa guddina misoomaa UNDP'n qooda guddaa qabaachuu fi deeggarsichis konkolaattota 12 kompiitaroota 100 fi pirintaroota 50 walumatti $3 miliyoona akka tilmaamamu himameera. Itti fufnee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yaadni keessan karaa 0111260310 akkasumas illee 0111261275 fi karaa ergaa gabaabaa keenya 7276 qubeeffaafaa dursitan yaada keessan nu biraan gahaa kan jirtan gara booddeetti kan isin biraan giita ammoo odeeffannoo qabannee gama birootti yoo isin ceesinu naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti sagantaa ashaaraa magariisa baranaaf biqiltuun miliyoonii 328 qophaa'uusaa biiroon qonnaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan ittaanaa biiroo qonnaa naannichaa obbo Alam Yirgam Waldasillaasee akka himanitti sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2016 qophiin barbaachisu raawwatamuu ibsanii. Godinaalee naannichaa hunda keessatti qophiin biqiltuu raawwatamaa jiraachuu eeruudhaan
hanga ammaattis biqiltuun mukkeen garaagaraa miliyoonii 328 lakkoofsaaf gahuu himanii. Iddoo biqiltuuwwan kunneen irraa dhaabbatu lafa hektaaraa 100,000 fi 39 qophaa'us himaniiru. Hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetamaa ture maddittis boolla biqiltuun irraa dhaabbatu raawwatamaa turuusaa eerameera jechuun ministeera qonnaarraa odeeffanne. Balbaloomiidhaan kan isin biraan geenyutti ceenerraa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya guddina misoomaa fi nageenya waaraa mirkaneessuun irratti gaheerraa eegamu kan baachaa jiru ta'uu jiraattonni kutaalee magaalaa Buraayyuu dubbifnee ibsani. Sagantaa caayaa OBN sochiin hawaas dinagdee kutaa magaalichaa isaanii erga darbeen booda kennee tajaajila fooyya'aa dhufuus ibsaniiru. Girmaa hundee yaada jiraattota akkaataa nutti dubbiseera isa dhaggeeffannee walitti deebina. Caayaa dura maaltu ture? Waltuffii ture. Waliin hojjechuun hin jiru. Wal dhaggeeffatuun hin jiru. Biyya kana akkamitti akka geggeessinurree guyyaa gaaf tokko dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jaarsa biyyaa mariisanii hin beekan. Dargaggeessa mariisanii hin beekan. Kun immoo dogoggora kan fide dogoggora isa kana fide jechuudha. Qe'ee kana waliin argina. Waajjiraalee mootummaa tokko hunda osoo ta'uu baate darbee iddootti rakkoon bulchiisa gaarii jiru jira. Tajaajilli kennamaa ture caayaan dura baay'ee walxaxaa wayii ture. Namumti seeraan keessummaa'u ture. Naannoo bulchiisa irratti rakkinatu ture. Dhimuma nageenya irratti illee amma tokko waa wal harcaasu wayiitu ture. Namni qindoominaan hojjechuu irratti wal ta'anii abbaa dhimmaa keessummeessuu irratti waan akkanaatu rakkina ture. Caayaan dhufee asii jijjiiramni jira. Aanon irratti, kutaa magaalaa irratti, seektara irratti. Ila argina ani nan deema maaliif hundumtuu nama mariisaa nan dhagaa nan argas. Gaarummaa mootummaadhaaf qabu hawaasni, gaarummaa kutaa magaalaa keenyaaf qabu hawaasni akkaataa sanitti kaasa. Jijjiiramni jira ergasiiti. Biirooleen jijjiirama qaba, tajaajilli jijjiirama qaba, aanaa irratti jijjiiramni jira. An jedhu kana nuu kaasa hawaasni nus kanuma argine kanuma mirkaneeffanne. Akkamiin waliin hojjennu maal waliin hojjennu yeroo dhabde dogoggorri uumamee jira immoo isin wajjin isaanii raannee akkamitti hojjenna kan jedhu san oolaalee raatanii ta'e hojiitti galameera. Hojiitti galamee caan kan hoggas ilaalisuun amma fakkeenya qulqullina irratti hojiin hojjetamaa jiru hojii gaariidha. Manni hoggas saayitenshinii alatti ijaaramee caannoo agarsiisuun innumtilee deeggameera teessirraa jira. Waa hedduun dogoggorri uumame sun hundumtuuyyuu amma of laalee raawwatee ta'ee hooggansi haaraa kun ol ijaaree raawwatee waliin hojjechuudha. Qophii ta'uu isaanii waan nutti agarsiisu abdii guddaa waan qabnuuf. Kan hawaasni baay'ee gaafachuu qabu miidiyaan keenya gaafatee qoratee dhufee akka kanatti hawaasa keenya gammachiisuudhaatti akka jiraataa tokkotti ani baay'een itti gammade. Gara fuulduraatti illee akka kanatti gadi bu'ee hawaasa keenya akka ilaalu abdii guddaan qaba. Akka jiraataa tokkotti itti fufuu qaba jedheetan amana. Baay'ee fooyyatu jira. Kaanuma yeroo makaan yeroo hunda akkanumatti miidiyaan kun miidiyaa kana bichaa miidiyaan biraatti dabalanii naannoo akkaataa itti uummannitti wanni tajaajila argatu kana jajjabeessanii gaariidha kan hin jedhuun qaba. Baay'ee nutti toleera. Haluma wal fakkaatuun sagantaan caayaa OBN sochiin hawaasa dinagdee kutaa magaalaa isaanii erga darbeen booda kennee tajaajila fooyya'aa dhufuu jiraattonni magaalaa sulultaa himanii ammas Girmaa hundee akkaataa nutti yaada isaanii nu biraan gaha. Waajjira ibsaa waajjira lafa irratti namni iyyaa ture. Bakka keessummeessa irratti xiqqoo hanqina guddaa qaban. Tuffilleen jettu waltajjuma bakka waltajji seenanii jedhanii namni bakka seeraan keessummeessatan jiranii garuu amma akka duraanii miti. Maaltu jijjiirama? Jijjiirama guddaa sa'ati namni amma dhaqee gaafateeti bakka dafanii keessummeessanii isaan fixanii hin gaggeessan akka duraanii miti amma. Dhimma qonnaan bulaati. Maatii korraadha lafti kan fudhatame. Sababa saniitiin caayaa dura yeroo baay'eedhaaf dhimma keenya hordofachaa irra deddeebinee gaafachaa turre jechuudha. Lafti keenya beenyaa fi iddoo bakka bu'umsaa malee lafti kan nurraa fudhatame. Kanaafuu waa'ee kanaa wajjin wal qabatee baay'ee dhimmicha wajjiniin baay'ee irratti akka gaafachaa turre furmaata takkayyuu nama nu keessummeessuyyuu argachuu hin dandeenye ture dhugaa dubbachuudhaaf. Duraan rakkoo adda addaa jira ture. Amma garuu isin dhuftanii
ega deemtanii booda amma faayilii batalee faayilii barsiisota irratti isaan achi keessa gatanii dhufanii turanii amma garuu isin dhuftanii baruma isaan dafanii qopheessanii lafa oddoo qopheessanii faayilii keenyanillee fidaniiranii anu argeera. Sheelfii faa hojjetaniiru sheelfii keessallee amma barsiisota adda addaa faayilii isaanillee dhufanii ilaalaa jiranii amma jijjiirama guddaadha baay'eetti. Garuu erga caayaa irratti wanti ta'e ka'een booda asitti tajaajila gaarii jedhamu keessattuu tajaajila iddoo tokkoo kan jedhamu erga dhufeen booda mirguma keessaniyyuu gaafuma keessaniyyuu bilisaan ibsachuudhaaf carraan uumamee jira.